ajandaa kee kana jireenyuma kiyya Facebook irraa kaasee YouTube irraa aga amma TikTok itti dhufetti yeroo jalqabaaf ajandaa tokko yeroo sadii itti deebi'e lama itti deebi'een beeku lama itti deebi'an kun hordoftoonni kiyya hundi beekani takkitti irraa san dubbadha sanbooda abbaan fire torbaan iyya lama itti deebi'een beeku akka carraa dubbiin kiyya san keessa dogoggoratti fudhatanii yoo marsimitti deebisuu dhufe malee deebi'een beeku si galee even ka masjiidaa sanuu tokko dubbadhee girrigirri umnan ijoollee gara fuulammata dubbadhe si galee ka masjiidi biyya afur guyyaa tokko diigame sana jechuudha hin jaaladha waan akkasii ajandaa kee kana sadaffaa itti deebi'e kiyya ani wanni sadaffaa itti deebi'eefi atiin kun abbaa ilmooti biyya nama jirta intalli tun dubartiidha biyya nama turte beekumsa qabdi beekumsa san irratti hundooftee waa si barsiifte waan dalagatte san irratti walloltani isin lamaanuu mataa adda addaan isin eegee osoo maqaan madabadaan isin hin moggoofne haa tarazayxaniimi annama riskii namaa qabuu miti beeyta ani waan irraa dubbadhu qaba waan immootu dhiisu qaba waan itti nama kabaju qaba waan itti hin kabanye qaba ajandaa wayii yoo dhufe jechuu si galee akka namni maraattuu na ta'u kana miti waa laallata dubbadha wanni kun boonni isaa yoo amma akkana jedhee maal ta'a sababa awwaa jedhuun namni kun yoo kufe waan jedhu tilmaama waa dubbadha durumarraa gizema nama arrabsuu arraba nama san booddee isaa isa fayyaduu fi ka achiin kuffisee hambisu waan akkasii san eeggataa dubbadha beektaa kanaafi yeroo baay'ee ijoolleen gizee asirratti wannoo jedhanii waa wannoo jedhanii hin laamshaan beektaa ijoollee baay'eetu gizee anaa walitti buu laamshe kamaa na fakkeenyaaf mana ziiroo argitiroo nama 2,000 3,000 ilaala amma laayikii takka lama qaba akka nama reef feesbuukatti dhufe waggaa meeqa waggaa 3 wallolle beeksisi galee busuu alle nama sheekallee yoo argite ka masjiida hundaa ariinee amma tiraaka oofuu jira hin beeytan isin hunduu si galee kanaaf namaa walitti bu'uun barbaadu nama kana ofirraa eega gizee inni dhugaa bira tareetiin hin jedhe mootu rakkoo beeyta kanaaf obboleessa kiyya aniin kuni doktorii irraa eegalee oromoo miliyoona 50 kanaaf waggaa 27 baratee abduuseen baatii 9 keessa na biraa kufe doktora oromoon guutuun qabdu sii fi maatii keetii fi ilmaan keetiif hunda hiriyoota jaalota kee dabalatee jechuudha. Amma sihii kana jaarsonni manguddoon sikkoo mandoo arsoomni qorsooma si dadhabuu jechuun meeqa hayti taruuf taruu dhabuu itti deebina. Kadhara sitti raguu dheessu itti deebina. Simaa kana abboonni kee si dadhabuu jechuun maal jechuu daawwitii keessatti uflaalte sammuun namaa daawwitiidha. Maaltu kana hundaan si gahee meeqa anillee irra deebuu si kadhachuu dhiisiti maaltu sheekota jaarsota manguddoo isaayyuu muniiriin kormi akka biyya biyyaatti barooda ati obboleessa mucayyoo ta'i irra dhaabadhu jedhanii dheengadda affanaa ture ila ammaa kana dubbataan jiru. Wanni ati jettu sirrii garuu kootu dhufee kana ati qaxxitaa san beeyta. Ummanni keenya kun dubbii micciree waa qotee baasaa jedhanii afaan kee gurratti hunda nama afaan barsiisutti dhooggaa ture. Sihii kana ilmaan sikkoo mandoo warra irraa dhalatte si dadhabuu jechuun maal jechuun yooma birriin kunuu si bira hin jiraatin amantee yoo warri hiriyoota keetii karaa keessattiin yoo qabaatte kennitee yoo qabaatin immootu nuti aga saahibaatii walitti fuunee wal kafanuu dandeenyu maaltu manguddoo harka si darbisiise meeqa birrii si biraa qabaachuu dhabuutti deebina manguddoo maa harka darbitu gaafi nasri si wanno kiyya ana adubbadhu gaafii si gaafadhe kana ayyee galatoomii waan gaarii na gaafatte sirriidha. Namni tokko biizinasii yoo waliin eegale duruu biizinasii keessatti dhimma biizinasaa miti amma dhimma biizinasaa ka biizinasaa itti dhufna abbaa keetu si kadhate ineen qaxxitaan adeemsi gaafii kiyya abboota keetu sitti kufe obboloota keetu sitti kufe rakkoon sirra gahee sitti ulfaatee arsooma dhabdee fi wayyooma dhabdee fi manguddoo sikkoo mandoo ofirraa ariiteef maa inni manguddoo tana keessa jaala keetu jira wayyuu jira olomaa jira maali rakkoon kun hundi sirra gahee siin jedhaaraan. Ani nariine manguddoolee ka jedhe dalagaa kana
gaafa dalannurraa nuti kampaaniidha akka kampaaniitti dalanna kampaanii istaafii sadi qaxaree yoo dalansiisu ta'e akkamitti istaafii lamaaf mindaa kafaltee istaafii tokkocha dhiiftaadhaan haga fedhanii waa murteessanii jaarsonni keenna galatoomanii guddaa murteessanii xiqqaa murteessanii hadni kiyya itti taroo kan isiin taruudhaa miti haqa bakka jirtu rabbitu beeka alaqasiillee wanni natti dabi tokko hin jiru hayyee eega murteessan jaaladhee jira jaarsa kiyya nuti waan kana nama sadiin dalagaa turre mucattii tana waan maabiraatii hin gaafanne mana kiraa hin gaafanne maashiniin asitti daatan kun waa baay'ee itti baafamaa hin gaafanne maarree garaarstani jaartiin teessunu daa'ima qabattee akkanatti harma wasaatii waan kana daladde mee atan fakkeenyaaf aslii kiyya yoo kampaanii tokko daladdee mindaa siin kafalamini hagamitti gammadde hojii keetitti kana ka jedhe gaaf durallee nama sadii waan dalanneef maarree bakka saditti addaan nuu hiraa jedhe malee lakkisin didee hin jenneen akkana. Manguddoonni keenna waan kiyyaan jedhu dhageettan ani manguddooti hin dinne ummata irraa dhaladhe hin dinne jara kana arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna oromummaa walitti qabna olomaa aganda kiyyaati jaala wayyuu keessa jira obboleewwan kiyya abboota kiyya an hin dinne waan isaan natti muranii fi waan nu dalaynetu wal baasuu dide ani ijibbaata ka ijibbaata geenna dubbii jara keenya akka isin aartan hin taanu an hin dinne waan kanayyuu dhiqqoo natti ulfaatee wal baasuu dide waan san isaan illee naa beekuu didanii an isin hin dinne isin hin jedhaa jira maal jetta warri manguddoo warri dhabne jettan. Akkaan dubbataan yeroo takka ta'e. Qoy hin jarjariin sa'a dheeraa dubbatama. Dubbiin dubbii dhumatu miti kun dubbii daawud ibsaatiif dubbii kamaal galchuu ta'uudha callisi calli dhageeffadhu. Manguddoo si koomandoo dhageettan. Jaarsotiin hin gaggabde. Hangafa jira bara hangafni haa dubbatuuf abuyaa yaa. Abdiin salaata deemaadhaa dubbadhaa isin dura dubbatanii miti. Qortiitti dachaa bakka wal waama. Abdiin hin jiru. Hin salaatara. Salaataara. Yoo abdiin hin jiraanne Jamaalitti fudda. Jamu. Yoo. Kaameraa jiru. Viidiyoo mul'ise. Jamu. Yaa inni gaya. Maarree hintinne akka jedhan gurrarraa miree dhageessanii. Danqaa qalalleen beennu maalii keessa jedhani. Namni waa himataa tura waan himate kana hunda ogummaa kana mucattiitanatu barsiisee hin beektamee muitti qabadhaa. Maamman nuure ogummaa kana abuyaa walitti fudha. Jamaa illee waca keessa jira. Maa wal dheettan isin Dubaay fi maalee orgootanii. Maamman jalaa qabi. Meekiyyaan jalaa. Kiyyaa jalaa. Sheemamad qabaa kaashii. Kiyyaa xiqqoo jalaa qabi. Hangafni simaa jalaa qabi maal taate si dura deemaan? Ila amma dubbii murre kana ila simattu haasawa asli dubbii murre kana dhugaan murre beektani dilga murre malee micattiin ka himattee 128 dalagaan bira dalagdee ji'a 5 ogummaa ka jammarsiise isi doktorri awwalaa kana sadiin hunda hawwii jechuudha. Kana hunda micattii gaafannee jennaan micattiin tartiibaan odoo takkatti illee irraa arrabni baraa kijiba haasa'u been beeksisaa beektaa. Waa takka irraa odoon dabsin micattiin tun himatte dhugaa rabbisitti. Himattee jennaan gaafannee jennaan nuti yoo inni dubbii dabsate nu hin beennu. Milki nun dubbannuuf waan inni nu dubbate murraaf malee nun beennu.